yoo turree bubbullee waan baay'ee ganaa arguuf jirra. Hordoftoota YouTube channel kiyyaa akkam jirtu? Nagaan isiniif haa ta'u. YouTube kiyyaa fi haarawaa warri taatan subscribe naa gochuun nagatiinaa isiniin jedha. Na yoo turree bubbullee umuriin keenya dheerati ganaa waan baay'ee argina jechuudha. Anaaf garuu baay'ee na dinqeerasi waan haara natti ta'eerasi akkamitti abbaa manaa tokko durbii tokko jaallattee yeroo wayii bara wayii walitti dhufnaa hankootaa jettee akkamittiin abdiidhaan eeggatti akkamitti yaadama akkamumatti jaalalichuu nama qabaa jedhee na dinqaa jechuudha. Akkamitti amma fakkeenyaaf an osoonii mana dhaabnatee osoon akkanumaan jiraadhatee abbaa manaa tokko osoonni haadha manaa qabu osoonni mana qabu ituun beekuu jechuudha. Akkamitti nama sanarraa jaalalli na qaba? Haa jaalalli na qaba? Akkamitti jaalalli na qaba? Jaalala akkamitu irraa na qaba? Jaalala akkamitu irraa na qaba? Garuu nama tokko jaallachuun hin danda'ama. Jaalala sakka kanaamti namni waan godhurraa kee jaallatamu yeroon jedhu kabajamu jechuudha. Hojii gaarii namni hojjetuun kabajama. Kabaja keessammoo jaalalli jira. Waan sirriidhaan namni dinqisiifachuun jira. Dinqisiifachuun jaallachuudha. Jaallachuu jechuun immoo isa kana miti jechuudha. Namoonni baay'een namoota garaagaraa abbaa manaa ta'e haadha manaa taate mucaa qabaatee mucaa dhabee namni hin jaallata. Sana jechuun jaalala isaa akka kanaa miti isinii gala jedhee yaada. Garuu durbi tokko dubarri tokko miidiyaa irratti argite onlaayinii irratti argite nama sanaa osoonni haadha manaa qabaachuusaa beektu akkamitti jaalallisaa ishee qaba. Akkamitti jaalallisaa ishee qabee guyyaa tokko kan kootaa guyyaa tokko taana guyyaa tokko walitti dhufnaa jettee sanuu hamma midhaanii lagattutti akkamitti geessi. Rabasuma ajaa'iba waan dinqeedhuma gara fuula duraatti sosodaachaa ma jiran ergi akkas ta'e jechuudha. Ergi akkasii namni akkana godhee dhumarratti immoo milkaa'ee fi argamate ayidoonnoo akkamitti garamitti akka deemaa jiru garamitti akka deddeemaa jiru gaasinis hin beektu. Anis nan beeka jechuudha garamitti akka deemaa jiru. Barichi garuu garanitti deemu beeknu isiniin jedhaan hin beeku. Kanaaf pirezidaantii maammee beektu yuutuubii dalagaa ture. Yuutuubii amma dhiisee ta'e yuutuubii jijjiirratee ta'e ayidoonnoo. Dur garuu yuutuubara yeroo inni ta'ee jiru yuutuubiyyuu hin qabu nan beeka maammee yeroo baay'ee jechuudha. Biyya Kaayiroo keessa jiraachaa ture. Yeroo baay'ee illee shamarran biyya Arabaa irratti hojjeta. Waa'ee isaaniif hojjeta. Waa'ee isaaniif dhimma. Isaaniif lola bakka dhugaa dubbachuu viidiyoon isaa baay'inaan waa'ee shamarran biyya Arabaati. Shamarran biyya Arabaa cimina ishii gaarummaa ishiiti kan yeroo hundumaa viidiyoo hojjetu. Dhiirri gowwomsuu hin qabu dhiirri irraa nyaachuu hin qabu jedhee dhugaa dubbata. Waan baay'ee dubbata garuu baay'ee shamarran biyya Arabaa irratti hojjechaa ture. Haa ta'u malee gara biyyaatti galee qaata dur galee haadha manaallee qaba ture. Haadha manaa waggaa 8 waliin jiraate. Qaba ture ishee dura haadha manaa qaba ture. Amma isheen kun garuu sadaffaadha. Isheen amma kuni osoo inni haadha manaa qabu jaallattee miidiyaa irratti hambareenii waggaa 4 eege jettee waggaa 4 guutuu jechuudha. Osoo inni haadha manaa qabaatee jiru jaallattee waggaa 4 teessi sanuu nyaata badaa hin nyaadhu jaalala isaatiif jedhee jetti. Egaa akka carraa ta'e immoo agaasa iccitii isaa hin beeku ani. Haadha manaasaa waliin walii adda bahee ishee sana faana adda bahee ishee kana fuudhee isa waaqa beeka maaliin akka adda baan isa nangashu garuu ana wanti na dhibee jechuudha. Nama tokko abbaan manaa ta'e osoo jiru akkamitti jaalalli irraa nama qabaadha. Akkamitti jaalalli irraa nama qaba mucaan ijoollee xiqqoodha. Dhaggeeffatanitti yoo ta'e yuutuubii irratti Amaariffaan haasawaa godhanii fiiru. Amaariffaan gaaffiin kan taasisame jechuudha. Anu achirraa dhaggeeffadhe akkamitti ta'a kun jedhee na dhiyaa jira dhugaa jechuun amanaa hin jiru. Yaa garuu ergi wal fuunee ji'a 3dha jedhanii erga fuudhee jechuudha. Maammeen mucaayoo ergi fuudhee ji'a 3dha jedhee I don't know garuu akkamitti ta'a akkamitti how it can done maal jedhama Ingiliffas xinoo xaal gochaan jira wanti. Inna akkamittiin ta'e kuni jechaan jira dhugaa waaqa jaalalli bakka gowwaama wayii nama godhamoo
jaalala akkamitti akka kana ta'a jedheetan isiniin hin gaafachaan jira. Yeroo tokko garuu ni jiraata. Yeroo tokko nama tokko argitee akka rifuu liphii isa jedhan beektu illee rifuu liphii haxxiffachuu fa'a jechuudha. Haxxiffachuun fa'a amma sitti beekame miti kan haxxiffattu. Jaalalli yeroo tokko amma libsuu ijaatti yeroo itti nama qabu jira ilaaltee jechuudha. Garuu baagiraawundii yeroo qorattu immoo no wanti kun nan baasu jettee ofiidhuma kee keessaa obbaasta jechuudha. Yeroo tokko osoo hin beekin nama ni jaallatta osoo hin beekin jechuudha. Garuu dudduuba isaa yeroo qorattu adeemsa keessa waa'ee nama sanaa yeroo laaltu yeroo xiinxaltu yeroo itti jaalalicha of keessaa baastu kun hin ta'u jettee yeroo itti dhiistu jira. Kanaafuu jaalalli jaamaadhaa ijaan qabu faayii yeroo jedhamu jira. No jaalalli sirriitti ija qaba. Jaalalli sirriitti arga sirriitti beeka. Kan akka jaalala ija qabu hin jiru dhugaa waaqa. Jaalalli ijaan qabu jaamaadhaa. Soba kun hin amaniina dhugaa waaqa. Na jaalalaan yoo deemte dhayyuu dukkana keetu hin argita. Jaalalaan deemnaan jechuudha. Arguusuma akka kana akkanatti osoo hin taane kallattii garaagaraatiin keessa keetiin argita jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee nama callistee nama tokko miidiyaa irratti argitee osoo inni haadha manaa qabaachuu isaa yookaan abbaa manaa qabaachuu isaa hin beekin inni akkasittiin ilaaltee jaallachuu dandeessa. Jaallachuu yookaan immoo hawwuu kan jedhamu tokko jira. Ituu kan kotee namni kun nama kana faana tokko taanitu namni kun hankoo ta'ee jettee yeroo ijaan ilaaltee hawwitu barbaaddu jira. Barbaaduu fi jaallachuun garuu tokko miti. Barbaaduuf jaallachuun tokko miti. Waan tokko barbaadda dhabuus hin dandeessa. Jaallattee garuu baay'ee rakkisaadha. Seeraan dhugaa jaallattee taanaan nama sana dhabuudha baay'ee ulfaataadha. Garuu adeemsa keessa immoo dhiisuunis hin danda'ama. Murteessinaan of keessaa baasuunis hin danda'ama. Erga nama sana miidiyaa irratti argitee bakkuma ta'e waltajjii isaa iddoo mateetti argitee nama sanatu jaallachuu barbaaddee kan kotoo ta'e jettee ilaaltee booda immoo waa'ee nama sanaa yeroo dhageessu akka inni daa'ima qabu akka inni haadha manaa qabu akka inni maal ta'e kana yoo dhageessu immoo sikiyaa bada jechuudha. Haamileen kee duubatti deebi'a. Waa'ee nama sana jaallachuudhaaf sati kakaatee duubatti deebi'a. Yeroo sana hin dhiistaa jechuudha. Garuu namni kun mucayyoon kun pirezidaantii maammee jechuudha. Akkuma inni haadha manaa qabu osoo beektu waggaa 4 guutuu eegde jechuudha. Isa maleeyyuu hin heerumu akka jettutti jechuudha. Yeroo dhaggeeffadhu isa malee hin heerumuun ture. Bakka nama biraa hin barbaadu. Namni biraallee ana barbaade na gaafatee ture garuu ani qaban jedha akkasumatti maammee waan hin jaalladhee jiruufi. Akkamitti abbaa manaa namaa namni jaallate nama biraa immoo yeroo dhufee nama gaafatu qaba jedhama. Haawu angaruu ammallee taanaan waan taatee kana amanaa hin jiru dhugaa waaqa akkamitti beeku garuu onni akkamii akka ta'e akkamitti akka jaallatame anaaf naa hin galle. Yoona kana namoonni baay'een jiru. Namoonni baay'een akkuma ishii abbaa manaa namaa kan jaallatanii tsat jedhanii taa'an jiru. Haadha namaa nama biraa jaallatanii warri callisanii taa'an jiru. Kun hunduu jira jechuudha. Garuu yeroo tokko nan argadha guyyaa tokko taanaa jedhee namni baay'een garuu hin taa'u. Osoma jaallatee jiru garuu suuta immoo sammuusaa amansiisee of keessaa balleessee gara jireenya isaatti gala. Bakka malee akka mucayyoo kanaa muuxxinni jedhee nama biraatiin qaba jedhee midhaan didee yeroo baay'ee jechuudha. Qaba jedhee didee adeemsa keessa immoo akka tasaa ta'e immoo isaaniiyyuu adda bahanii dhufteetti heerumuun ishii immoo waan ajaa'ibaa jechuudha. Yaa garuu bari kun bara dhumaa waan ta'e wanti ta'us wanti yaadamus baay'ee nama dhibaan siniin jedha. Isuma nagaasuma qulqulluusuma akkanumaadhaan uumaan qabu jedhu wal jaallachuun baay'ee yeroo ulfaatee jiru keessatti nama abbaa manaan qaba jedhee haadha manaan qaba jedhu immoo jaallachuu jechuun nan amansiisu wantichi siniin jedha. Maalumaafuu waan akkasii jalqabameera siniin jedha gaha. Garatti deemtanitti deemaa siniin jedha waan akkasii maal jettu sin garuu dhugaa waan kanarra irraa barattu moo hin taajjabdu moo akkamitti ta'e jettu anamma akkamitti ta'e akkamitti jaalalli ishee qabeen jedhee gaaffii waan natti ta'eef akkamitti jaalalli qabeen jedheen na
Kottu dubbisi. Hi jedhin hordoftoota yuutuubii chaanaalii Maamaa Agamdidduu nagaa keessanii fayyaa keessanii ani nagaadha jedhin hi jedhin jedhinka jedhin Monica. Naa kana fakkaata isiniin jedha. Ciao ciao.